Joya harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee shoo torban keessummoota furannee dhufnu har'as keessummaa cimaa tokkoon isiniif qaba. Gama keessummaa kiyyaatti otoo hin deemin dura sagantaa keenya yeroo hundumaa ispoonsara ta'uudhaan lafee duddaa miidiyaa keenya ta'anii kan nu cinaa dhaabbatan Brighton Motors konkolaataa qeenxee jumlaadhaaf dhaabbata keessaniif mootummaadhaaf miti mootummaadhaaf kanneen bituu barbaadan tiraakii V8 V6 nutti qala'oo godhaasiniin jedhu teessoon isaanii magaalaa Adaamaatiif magaalaa Finfinneeti akkasumas sagantaa keenya yeroo hundumaa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatu Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Buusaan Gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumamaa hawaasa keenya irra gahu al tokko ta'e baatii miseensa ta'uu waan dandeessaniin nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu. Keessummaan keenya har'a artist gaazexeessaa walaleessaa al tokko sirbas yaala waa sin barreessa afaaninis waan jedha miidiyaa irratti dokumentari adda addaa sin qopheessaa gaazexeessaa Margaa Angaasuuti kan isin fudhadhee dhufe kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan garuu otoo Margaan gama waltajjiitti hin dhufin dura YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenyaaf yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Gama gaazexeessaa Margaa Angaasuu gama waltajjiitti harka Marga kottu gama waltajjii. Makaraa meeqaan gabbaabna laa godhu nagaa keessanii akkam yoo isin harka rukuttan malee gadi hin ba'u jaamu almost tokkuma. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf namtolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-296-511-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0147 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa. Studiyoon kee baay'ee bareeda. Dhugaa. Osoo maanan gaafatiin miidiyaan Oromoo biratti bakka argatee bakka dhabe. Hayyee. Waan sadii baay'ee nu miidhe ilaali. Aartii, miidiyaa, barreeffama. Tole. Isaan miidhamne isaan kaane. Akka ittiin kaanetti garuu bakka hin kennineef. Waan qaama keenya taateen ufaana miidiyaa jaalatteef guddaa galatoomi siin jedhe. Ulfaadhu. Baay'ee galatoomi. Egaa gaazexeessaa gaaffiif deebii gochuun baay'ee ulfaata. Egaa na of kalchi egaa muuxaa. Nayyaala hanqina koos naa guutta. Mee gaafii baay'ee tuttuu dandeemin dura sagantaa keenya yeroo hundumaa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatan Buusaa Gonofaa Oromiyaatii fi Brighton Motors utuu hin galateeffatin darbuun barbaadu. Atis sagantaa keenya irratti keessummaa ta'uudhaan yeroo gabaabaa gidduutti si gaafadhee xiqqoo ishee sa'aatii duwwaanaan sa'aatiin hin kabajne malee gama kaaniin baay'ee bareedaadha. Akkaataa itti dhuftees baay'ee namatti tola. Nani naaf iyyuu bar. Atuu na fakkaata. Wal fakkaanne. Margaa akkamatti guddinni kee maal fakkaata? Dhaloota kee baadiyyaadha moo ijoollee magaalaati moo haasaa kee keessatti yerootti waa barreessitu waa dubbattu dokumentari kee keessatti ijoollee baadiyyaa jaarsa jalatti guddate ho'i fakkaata. Akka sakaakayyoo koo jalatti guddadhee ijoollee baadiyyaa. Gaafa ijoollee baadiyyaa yaaddu otoo hin danda'e jechaan ibsee natti tola beektaa. Amma qeekeetti deebitee gaafa dhalattee jabbii eegaa taphachaa ijoollee wal'aansoo qabaa simbira ariyachaa billaachaa ariyachaa guddanne beektaa. Loon tiksaa. Re'ee duukaa. Oolaa duukaa fiigaa. Tu deebitee sun dhuftee jettee waan hunda dabarsite deebitee itti naaf. Alameedde. Sirriitti. Jaldeessas booyyee halkan ala bulteedde. Kun hin baay'atu nu biratti ani maaliin hojjedha beektaa? Akka keessanii qonni akkasiin jiru nu bira baay'inaan garbuu fi qamadii qotama. Maaliin hojjedha seetanii yoon ganna qophaa kiyya ciibsaa kan jedhamu jira. Tole. Ciibsaa kan jedhamu jira halkan lafa ooyiruu midhaan qotan. Mooraa loonitti jaalteetu halkan horii keessa bulchitaa amma ciccitutti kosii ta'aa fi midhaan baasa. Dikeen irratti ciibsaa mana buleen beeku. Alatti hin galaa xiqqoo ta'ee jechuudha. Eessa baadiyyaarra?
Baadiyyaa dirreen cinnii jedhama. Dirreen cinnii. Dirreen cinniitiin dhaladhee. Biyya jaalle Abdii Raggaasaa fa'aati. Firummaa qabna beeki. Dhugaa rabbi. Gosti keenya nama kabajaa guddaa qabuu fi jaalle akkas. Kanaaf gara maatii kootti waan deebi'e maatiin koo akka koo kana baay'inaan afaaniin naasa'an. Barreeffaman. Osoo narra nishaan isaanii fidee dhufee baay'ee natti tola. Akaakayyuun koo mana Bashar Abbaa Magaal gaafa Maqalee gaafa Sagalee irra jira. Nishaanii qaba manaa kabajaa. Waraanan. Waraana kan talii lammaffaa jechuudha. Kabajaan har'ayyuu uffanni isaanii mana jira. Loltuu turan. Abbaan kiyya immoo loltuu dargiiti. Kilaashiidhaa qabee amma marfitti dhukaaseera. Warra lola Sumaalee deemsana barasan. Lakki baadimmee Shiraaroo. Baadimmee Shiraaroo. Booddanuma kana. Wasiillan koo lamaan immoo liyyuu kumaandoodha. Har'a warra Red Bonnet jedhan kan liyyuu kumaandoodha warra xiyyaaraan kumaandoo harkaan itti bu'ee. Warra ammaa kana keessa jiru? Waraana ammaa keessa? Isaanis dargii keessa turan. Bara durii keessa. Bara durii. Waan si dhibu sadan isaanii galanii jiru. Har'ayyuu lubbuun jiru. Akaakayyuu qoqqoofaddu. Mana jiru. Kanaaf maatii akkasii keessatti guddadhe. Maatii biyya jaalatu. Maatii gosa jaalatu. Maatii waan dhufe hundumaa ofirra dabarsee namaaf kennu. Warra akkasirraa guddattee immoo yoo biyya keenya jaalattu ta'e yoo saba keenya jaalattu ta'e. Akaakayyuun koo kun baay'ee seenaasaa waa'ee lola kanaasaa ani xiqqoodha yoo sana isaan naannoo waggaa 80 wanti isaan haasaan naan galu yoo sana garuu isaan warra ebeluuti goonni warra ebeluuti jedhanii haasaan baay'ee waan si ajaa'ibu keessa waan yeroo baay'ee sammuu koo keessaa natti kiliikii na godhu gara Amboo kana yoo dhufte dhiirri Wallagga jira jedha siin jedha Wallagga yoo deemte dhiirri Amboo jira siin jedha. Takka of jajeen beeku Oromoon of bira dabarsee kan biraa jajala. Dhiirri achi jira gaafa akkasii gaafa Maqalee sagalee sana deemee kiliipii irratti waraabeeran yaadannoo akaakayyuun koo nattaaseef jedhee jechuudha. Sirba ofii kooti barreesseen ofii kooti qajeelcheen bakki waraabbii immoo sagalee dhaqeen sagalee barbaadee kiliipii irratti hojjeteera yaadannoon qaba jechuudha. Kanaaf warra akkasiirraan dhaladhee kanaaf waa'een sabaa waa'een biyyaa gaafa ka'u siquuqa jechuudha. Haasaan mukee kana si cimsuudhaan jedhee anis waan narra geetoo keessaa 1998 mana hidhaan ture Ambootti. Tu Wallagga irraacha ol dhufaa jiru qabame. Mana kutaa xiqqoo tokko keessatti gara nama 20 oliiti. Namoonni sun hundi isaanii namoota naannoo sana Jalduu, Gindabaratti, Sirraa, Hamboo magaalaa keessaa qabamanii wajjin ture. Nyaati gaafa dhufu, bunni gaafa dhufu warra gootaa ilma akkasii warra Wallaggaa isaa dura kennaa jedhanii anaa kennaa ture. Immoo Hamboo biyya akkasii jenneeti kan dubban agarra. Har'a kana dadhabne ilaala. Yoo har'a kana deebifne lafa garaa keenyaa keenya naamani. Maaliin gaazexeessummaatti dhuftee jettee moolatti kaafte. Baay'ee seenaa akaakayyuun koo waan haasa'uufan fedhiin koo seenaa barachuu ture. Qabxiin koo guddaan seenaadha. Garuu yoo sana barumsi seenaarra ture seenaa kee dhabda keessaa seenaa Oromoo dhabda. Seenaa abbaan koo akaakayyuun koo haasaan gaafan keessaa dhabuun daawwitii wayitti of ilaaluu kana dhatte yoo of hin argine maal hojiitti of ilaaluu dhatte muka jechuudha daawwitiin sun itti of hin ilaaltu jechuudha. Dirqama keessatti of arguu qaba. Kanaaf seenaan odeeffamu kana amman barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree deemutti omaa waan Oromoo yaadattoo ta'e bar waa'ee Abdii Saagaa bar kitaabarraa hin balleessan turan. Waa'ee Taaddasaa Birruu hin balleessan turan. Abbabaa Biqilaa Oromoo miti jedhamee kitaabni barraa'ee jira. So kana dhagaa maaliin baradhee dhiisee gaafa yuunivarsiitii Finfinnee seenuun gara ogummaa kanaatti deemee jechuudha. Tarii ofii kootti qoradhee seenaan baasuu hin danda'uun yoo namni baasuu dadhabe. Ofii keetii waan bu'aa wayii keessatti arguu qabda buusuu qabaa jetteeti. Barataa akkamii turte? Barataa akkamiin ture seete beektaa? Tokko amma sadarkaa 8tti tokko 2 gadi bahee hin beeku. Gaafan 9 galu waan Amboo jiru beektaa. Amboo irraa jalqabdee 9. Waan Amboo jiru beektaa. Gaaf sana yaadni kee gara qabsootti godhe jechuudha. Tokko amma 8tti eessatti baratte? Dirreen Cinnii keessaa mana barumsaa Bolaa jedhama. Hamma tokko amma 12 ta'eera waan si ajaa'ibu. Manni barumsaa tokko amma 8tti baratte. Amboo immoo gaafa ga'u tiraafikii Wasiilli Koosa biraan jiraadha. Innis immoo waa'uma naannuma kana haasaa waa'uma Oromummaa haasaa sana booda haayiskuulii gaafan turu baay'ee jabaan turre.
jabaan ture. Illaafte achitti geesse. Yaanni koo na'atame. Maatii irraayis xiqqoo fagaatte. Maatii irraa fagaattaa siyaasni siyaasa. Dhuftee immoo siyaasa keessa galta. Hamboon hamboodha manni barumsaa. Hunda caala 92 yaadatta. Sochii barattoota sana keessatti qooda guddaa fudhattee tan. Baachii jaagamaati. Warri maqaa otoo dhawu baadhee jiranis jiranii. Kan lubbuun isin bira hin jirre. Baachii caaluu fa'iiti. Yoo nani 11 baradhu kutaa 11 baratan isaanii. Dheeraa waan ta'eef dhumarraan diriiraa. Isaan immoo gabaabaa waan ta'aniif fuuldura akkatti wal ilaalla. Maal fakkaatamee xiqqoosee wal yaadachiisuuf sochiin barattootaa jabana sana keessa asin turre natti fakkaatan jabana sana keessa. Ati waan turteen se'u garuu yoo sana. Maal nu yaadachiista? Wanni yaadatamu baay'eetu jira. Oromoo short memory waan jedhamne jirruu fi wal yaadachiisuu qabna. Dhugaadha. Amboo keessaa lolaa aga shaggar ga'e mataanii sirba jedhu kana caaluu beektaami. Gaafa dambidoolloon qufa'e Ambootti ijjata beeki. Bittime. Yeroo neetworkiin hin jirre, yeroo teekinooloojiin hin jirre, yeroo wanti sammuu keenyaa hatu wanti Oromoo yaada isaa addaan facaasu hin jirre yaada wal fakkaataa, ilaalcha wal fakkaataa, tokkummaa gaarii qabanneetu kan nuti deemaa turre. Yoo ijoollee faana walitti dhufnu akka obbolaa walirraa dhalatanii akka obbolaa walirraa guddatanii waan icciiti waan jabaa waliin haasaa isammoo qabachaa keessaa'uu nan yaadadhaa mana hidhaatti kan Hirphaa Gaanfurree fi kan Sayyoo Daandanaa jarreen kun Hirphaan ajjeefameera nuun jedhan. Yeroo inni daggalatti gala bosonatti gala. Sayyoonis ajjeefameera nuun jedhan. Achi balaan bu'e. Achi gubattee niin ka'ee kan Sayyoos uumaa rabbii namni omaan gootu kan jedhuun dhufee kan Hirphaa Gaanfurreen dhufee mana hidhaatti nu dhaggeeffachiisaniiti jarreen isin du'e jettanii biyya digdan kunoo sirbanii jiran jedhanii sirba nu dhaggeeffachiisanii mana hidhaatti sana booda akkasiin. Baddaa jaarsoo yaa lafa gibee walaa nyaattu maaltu jabana ni jedhe sana riimiksii godhe. Yoo sana waan baay'ee fantaaneef keessaa jira beektaa fakkeenyaaf amma Arsiin isoo biyyuma keenyaa kan qeerransi keessa burraaqu baaleen isoo kanuma keenyaa kan gadamsi keessa utaalu Sayyoo imilaalu sirba ajaa'ibaa ture. Maaf deemta maaf godaanta biyya kee faana. Sirboota sana dhaggeeffatta waan si ajaa'ibu. Gommistaa mana jedhamu jira Amboo keessa hin beektaatis. Mana tokko keessa dallaa tokko keessa mana torbatu jira. Farsoo fa'aatu jira mana torbanuu. Dubartiin tokko wixata tokko kibxata torbaan guutuu. Mana teeppii hin qabnu. Mana barumsaa baaneet kaasetta immoo qabna. Teeppii hin qabnu beeku. Kaasetta qabna. Borsaa keessa kaa'attanii kan abbabaa bishuu. Yaa dhiiroo dhiirri si waama. As keessatti baattanni dhanneet jarri teeppii qabu farsoo ajajanneet waan barbaanne banannaa waan barbaanne sirbinaa namni nutti hin dubbatu. Mana teeppii hin qabnu garuu kaasetta qabna. Yaa dhiiroo dhiirri si waamti dhiiraggamii. Dhiiraggamii. Qonnaan qotaa malee kaphoo naphisiinaa. Lollaan lolaa malee lollaan hin seesinaa dhiirri si waama. Yoo sana ani hin beeku. Otoo deebitee jireenya yeroo sanaa otoo deebitee. Haadhati yaa hin booyini. Marga dhaaba siyaasaa keessatti hirmaattee ooda fudhattee kaafaa'oo ta'uu abaa'oo ta'uu dhaabuma siyaasaa kamiin yoo ta'u. Dhaabni siyaasaa akkam seetee haftee. Nu warra asii miti beeki. Warra baay'ee guddaadha baay'ee. Xilahuun Gasasaatu waggaa 20 natti fakkaata. Dokumeentarii isaa hojjetaniif. Asii fuudhee waliso fuudhee deemeen. Xilahuun afaaniin an Oromoodha jechuu baatullee Oromoo himata haasaadhaan. Waliso fuudhee dhaqe. Asittan baradhe. Haati kiyya akkasi. Adaadaan kiyya akka wankoo ammayya jirti. Achittan guddadhe. Akkas jedhee haasaa. Gurbaan inni gaazexeessaan immoo gar biraatti harkisa. Dhumarratti maal jedhaan hin beektaa? Ilmi kee sirba baasee maal jetta waa'ee sanaa jedhee gaafate. Abbaa. Ilmi koo akka sirbu hin barbaadu jedhe. Maali jennaan akka koo akka ta'u hin barbaadu.
beekumsa qabaachuu qabaa jedheetu dubbatee bira darbe. Gaazexeessaan hin gaafan. Har'a garuu gaafan taa'ee yaaduun Xilawun Dooktara hin caalu, Piroofeesara hin caalu, abbaa fe'e hin caalu biyya kana keessatti yeroo nu barsiiseera. Jaalala nu barsiiseera. Jaalala biyyaa nu barsiiseera. Namooma nu barsiiseera. Dhimmi Xilawun irratti hin sirbine hin jiru. Afaan lachuun haa ta'u. Namni kun dooktarri piroofeesarri amma kan hin barsiifne jiran. Abbi fe'e namni digirii meeqa qabu akkasaa biyya kana hin barsiifne laal. Garuu maaliif akkas jedhe Xilawun? Sammuu koo keessa jira jechuudha. Amma gaafa deebinee gar keenyatti dhufnus dhaaba siyaasaa gaafa jennu waan si ajaa'ibu keessa jireenya koo keessatti dhaaba siyaasaa wayii keessatti galmaa'ee maqaan koo barreeffamee hin beeku. Miseensa taatee hin beektu. Dhaaba siyaasaa kam keessatti? Hiriyoonni koo baay'een isaanii dhaaba siyaasaa keessa hin jiran. Siyaasa tokkittii qabna. Oromummaa. Garuu gaafa televizyiinii Oromiyaa irraa argatamnu bar Keeniyaatti leenji'anii dhufanii abbaa odeedanii nu argatan. Sidinqa. Siyaasni Oromoo namnumti takka takkatti hirkatee takka ilaalcha tokko keessaa tokko fudhatee tokko keessaa tokko fudhatee tokko keessaa tokko fudhatee gaafii Oromoo sana walitti ida'ee gaafii Oromoo sana wal fakkaatu dhaabonni siyaasaa qaban sana walitti daanee keessaa cuunfinee qabanneetti deemaa ture. Gaafan kana jedhu namoonni dhaaba siyaasaatti galanii kaayyoosaa dhaaba hundumaa baratanii nu gorsan nu jabeessan baay'eetu jiru. Ofii keetii miseensa hin ta'in malee. Hin ta'in malee. Gaafa 6 kiiloo gallu waan si ajaa'ibu Alamaayyoo Garbaa dormii tokko turre. Namoonni har'a qabsootti jiran Marroo faa dabalatee, Taayyee faa dabalatee, Taakkalaa faa dabalatee, Nageessaa Oddoo dabalatee namoota lakkooftee hin finne isaan immoo numayyuu na dursanii garuu waan si ajaa'ibu waa'ee Alamaayyoo waa kaasa. Namni nama garuu nama keessa nama. Dhiirri dhiira garuu dhiira keessa dhiirri jira. Guyyaa tokko koorsii jedhamu filosoofii barachuudhaaf akkana daree fuuldura dhaabachaa jirra. Aleeksi lubbuu isaa jannatatti haa qananiisu kiraanchiidhaan deema miilli isaa tokko dacha'aadha akkanatti dhufe Aleeksi. Dhukkubuma moo dhaabeti? Uumamumaan miilli isaanii tokko akkatti dacha'aadha kiraanchiidhaan deema. Egaa Alamaayyoo Garbaa jechuun nama otoon dhalatiin siyaasni galeef. Nama otoon dhalatiin Oromummaan galeef. Sakkanumaan har'a yaanii hundi keenya Oromoo jennu. Isin hin beektan waan baay'ee dabarsitan garuu ijoollee dhaloota kootiin hin jedha. Gaafan akkana dhaloota keessan biran jira dhaloota kiyyaan hin jedha. Dooktar Saamu'eel nama jedhamutu vaayis pireezidaantii yuunivarsiitii Finfinneetu jira. Inni immoo filosoofii nu barsiisuu dhufe. Dhaabatee jira. Aleeksi dhufe kiraan jedha. Naa Aleeksi jedheen afaan Amaaraatiin. Naa Aleeksi jedhe. ስማ እኔ እኮ በጣም ወዳለሁ አሌክስ በጣም ወዳለሁ ግን ይህን ፖለቲካ ግን ተው ይለኝ አንተ ሮጣ አታመልጥም አባረ ደሞ አትዝም ለሌሎቹ ተው ደሞ አለ ደሞ ይሄን የሚደግፈውን ፓርቲ ኦኔ ግን ተው አለ ማ እኔ አለ እኔ አለማየሁ አለ እስከዚህ ሰጣል አለ እንዳለ ሰጥቷል አኩማ ጀደት ከነፍ ማፍን ከነሲ ካሳ ቀብሶ ከሰቲ ነምኒ ለመዶ ጉዳ ቀማ tokko nama qabsootti wareegame tokko nama qabsoo dabarse Alamaayoon qabsootti wareegame jaalonni isaa warra kaan immoo hin dabarsan haniifatarra handhuura Finfinnee keessa teenye aarsaa san kaffalaniin viidiyoo bareedaa akkanaa ijaarrattee sodaa tokko malee biyya qananii waan barbaaddetti hojjettu dhiiftee deebitee biyya kanatti biyyi keenyaa fagoo miti 96 gaafa namni yuunivarsiitii Finfinnee keessa baanee gaafa magaalaa keessa deemu nama afaan Oromoo dubbatu yoo arge ina keekkan nagarannitti goruu laata amma afaan Oromoo akkamii amma afaan Oromoo
biyya immoo galee gaafa namni hundumtuu afaan Oromoo haasa'u eessan jira jedheetan. Utuu sin dubbistaa asitti. Akkas kanaaf dhaaba siyaasaa kam keessa jirta kan jedhu dhaaba siyaasaa Oromoon keessa jiru keessa jira. Isa kam? Isa mirga Oromoo gaafatu. Isa afaan Oromoo gaafatu. Isa walqixxummaa sabaaf sablammii biyya kana keessa jiru gaafatu. Baay'ee yeroo tokko waa barreessaan ture yaadatta'u ta'e. Zarihuunis koodeen kee warri wajjiniin muuziqaa Oromoo kana fiixee irra geessani. Oromummaa muuziqaa irraan barreessani. Sittaan hima. Maal jedhe yeroo qabna jettanii humna qabna jettanii namatti hin darbinaa. Addunyaan galaana. Namarraa godaa. Addunyaan kun akka qoddirooti jedhee mammaramtis. Kanaaf nama ta'e walqixaan ilaaluu qabna. Nama nutti darbe immoo akka hin darbine gorsina. Yoo darbee dhufe immoo isa lamaayyoon faa nutti dabarsanitti darbinaa jechuudha. Taakkuu lama wani dhufe afuritti deemta. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa sagantaan keenya guyyaa har'a gaazexeessaa wajjin na of kalchaa afaan na hidhaa jira. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatan Brightes Motors akkuma beektan kan yaadataa Juuneddiitti konkolaataa qeenxee konkolaataa baay'inaanis dhaabbata keessan V8 V6 Tiraakii waan barbaadaniin nu gaafadhaa isin jiru toosisun isaanii magaalaa Finfinnee magaalaa Adaamaatti bilbila isaanii as jala jira akkasumas buusaa gonofaa Oromiyaa ispoonsara sagantaa keenya guyyaa har'aa yeroo hundumaati. Buusaa gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa. Wabii yeroo balaa uumamaaf nam tolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-511-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Mee marga gama gaafiif deebii keenyaatti deemna. Marii keenyaatti gaafiif deebii irra jiru mariirra jira. Gama joornaalistummaatti akkamittiin dhufte? Maaltu si fide? Baay'ee gaarii. Seenaa qorachuu achirraa ka'e immoo gara ogummaa gaazexeessummaa gaafa dhufee miidiyaatti dhufu waan isi danqu baay'ee ture beeki. Hayila Sillaasee yoo fudhatte miidiyaa cabsaa afaan Oromoo nuun jedhe. Darguu yoo fudhatte homaa sanu waan si dhibu Barakat Simoon boordii televezyiinii Itoophiyaa ture. Guyyaa tokko ijoollee Oromoo achi keessa jiran ijoollee nama hunda walitti qabee seenaan dogoggoraa nuti hojjanne keessaa tokko televezyiinii Oromiyaa banuudha. OBN ammaa kan. Maaliifan waa'ee miidiyaa sila jabse otoo ati nan gaafatee waa'ee miidiyaa waan hin dubbadheef. Achum keessaa namni dhabamu namni onnee qabu. ታሪካዊ ስህተት የኦሮሚያ ቴሌቪዥን መከፈቱ አንተ ተናገርከው ነው ታሪካዊ ስህተት አንተ የተናገርከው አፋን ኦሮሞቲኒ ሴናን ደጎጎራ ሞ ማልጀደ በዲን ደጎጎራ ደጎጎሪ ሐማኑቲ ቴሌቪዥን ኦሮሚያ በኑዳ ሴናን ደጎጎራ ሐማን ሙጫን ሞ ደጎጎሪ ሐማን ቴሌቪዥን ኦሮሚያ በነሞቶንታ ይሰተዱበት ሙጫን ሱን ጋር ያቶሉ የደማ ጋዜጣ ጀባ ሂንዶ ኤምጫሰና መኪና ተጀሲ deebii kenne mucaa kanatu laala. So gaafa miidiyaatti dhufnu gaafa OBN nutu hundeesse gaafuma gadi baatee ani margaan gaasuuti kuni televezyiinii Oromiyaati. Achirraa jalqabde. Jettu. Chaan waan afaan Oromoo kun waan biraasitti ta'ala. Namni nuu bilbilu akka hin qabu. Yoo karaatti namni natti dhufe akka hin qabu. Sana booda inojjanne. Waggaa meeqa hojjette achi keessa? Waggaa 5 hanga 6 natti fakkaata. Achi keessaa immoo ari'atamtan. Maaf ari'atamtanii? Meeqan keessan turtan gaafas kan ari'atamtan? Maaliif ari'atamtan kan jedhu baay'ee gaariidha. Shaampiyoonaa
dorgommii waliigalaa kan Itoophiyaatti Bahar Daaritti ture. Bahar Daaritti gaafa turuu rakkoo ture. Waan saba tuqu dubbatame. Achitti. Chaan jabana kanamoo yeroo mirga sabaaf sablammootaa jedhamu kanatti immoo namni du'aa ture yoo namni aarsaa kaffalaa ture yoo Taaddasaan fa'aa Elemoon fa'aa maqaa kana jibbaniiti nuti yoo maali? Nuti maal taanee maqaa kana baanu? Nuti maal taanee har'as jabana kana keessatti iddoo kana teenya? Jecha Oromoon jedhan sanatti hin jedhan. Maal waan si ajaa'ibu kuno Dr. Mulaatu Tashooma pirezidaantii Itoophiyaa duraanii isaan haasaa jira. Otoo isaan haasaa jiranu tamsaasni kallattii otoo darbamu jecha akkanaa dhaggeeffata. Yoona kana ani televizyiinii irra jirra laayiviidha mootummaan hin jiru jedhe. Mootummaan hin jiru. By the way Dr. Abiy muummee ministeera Itoophiyaa ta'anii nuti argatamne waggaa 6ffaatti mootummaan hin turreedha. Nutis mootummaan hin jiru jennee baane. Achi keessaa ana argatame ji'a 2 ture. Nama 16tti dabalanii. Si kan gabaasaa ture immoo. Nama 16tti dabalanii sana booda dubbiin maastar pilaanii fiixee gahee jira. Dubbiin Bahar Daar fiixee gahee jira. Maastar pilaaniin sirriidha fudhadhaa nuun jedhan. Dhimmi maastar pilaanii siyaasa garee muraasaati malee siyaasatti hiikamee dogoggora nuun jedhan. Lakkeen sana booda ijoollee wayii garee wayii hundeessan. Walgahii isaa irratti taakkalee illee dubbatinatti fakkaata miti. Akkam seete akka joornaalistoota walitti qabanii. Joornaalistoota walitti qabanii otoo hin taane caffee Oromiyaatu boru yaa'ii gaggeessa. Waa'ee maastar pilaanii murteessuudhaaf. Galgala isaa garuu dhimma irratti haasa'antu ture. Dhimma boruu mirkaneessuuf galgala kana bilcheessu. Waa'ee maastar pilaanii. Sana numiti kan dhaqe. Oduu sana gabaasuu kan dhaqe yoo hin gidaate. Maal jedhuu maastar pilaaniin hojiirra akka ooluu qabu. Boru caffee irratti haasa'uun akka hin barbaachifne eda kana bilcheessanii fixanii boruu labsiidhaaf. Labsuma. Taakkalaa fi mootummaa maqaasaa lakkii isaanis ijjannoodhaan didan otoo hin taane nuyi iddoo kana kan teenyuuf Oromoon nu filateeti. Oromoon waan nu filateef immoo waan hunda murteessuu hin dandeenyu dhimma maastar pilaanii Oromoon irratti mari'atee sadarkaa dhumaa guutuun Oromiyaa irratti mari'atee yoo irratti waliigalee maastar pilaaniin dhuguma pilaanii qindoomina magaalaati magaalaa keenya guddisa jedhee yoo Oromoon fudhate hin fudhannu. Yoo Oromoon hin barbaadu jedhe garuu nuti hin barbaannu waan jedhu kaase. Sana dhufee viidiyoo sana dhaggeeffannee oduun galgala dheedhiidhuma isaatti hojjetame. Dheedhiidhuma isaatti hojjetame. Sana booda abtee nama manatti fincaan qabe beeki. Manatti. Chaan ijjannoon akkanatti jabaan ijjannoon akkanatti gaazexeessitoonni diduun. Sun utuu OBS hin hundeeffamin dura ture? Jiru OBS yoo hin jiru. Achii booda amma kaa ani waan si ajaa'ibu garuu dhugaa dubbachuudhaaf maastar pilaanii irratti Oromoo yaada wal fakkaataa qaba ture. Diduu. Kaanaa sodaatu malee. Kaan aangoodhuma xiqqittii aangoodhuma baay'ee waa murteessullee si dhoowwitu harkaa qabaatu malee. Achuma keessa taa'ee morma ture. Achuma keessa taa'ee. Fakkeenyaaf amma gaafa magaalaan guddittii Oromiyaa Finfinnee ka'ee Adaamaa galu jedhan bar hojjettoonni mootummaa caffee Oromiyaa keessatti walgahii ba'aniiru waan si ajaa'ibu. Nama gabaasuu dide malee hin barbaannu hin deemnu jedhanii. Miidiyaatu hin jiruuf malee. Miidiyaatu hin jiru yoo jiraates hin gabaafamu malee jarreen akkanaatii beeka kireeditii kennuu qabna. Amma yeroo baay'ee maaliin taajjaba beektaa ta'e. Qubumatti fudhachuu qabsoo. Qubumatti waa hunda fudhachuu. Ana duwwaa godhe. Karaa qofa ta'ee sun hin barbaade. Namuu ani. Gahee mataa isaatti qaba. Dhagaa ol fuudhee maqaa Oromootiin bishaanitti darbate. Bishaan waydiin Oromootiin. Bishaanitti namni darbate anaaf kireeditii argachuu qaba. Kanaaf dubbichi injabaate. Sana booda qobaatti leenjitanii ijoolleen kun OBN balleessuuf deemanii
jedhanii waanuma nuti hin beekne waanuma nuti yaanni xaxanii fidanii karuma gubbaatti waan si dhibu gaafa dhufnu konkolaataa kan tajaajila hojjettootaa yaabbannee dhufne kan OBN gaafa dhufu humni addaa Oromiyaa kun gara 60 ta'a karratti akkatti marsee jira. Kan argatame immoo ana qofa warri kaan hin argatamne. Amma namnamma kana ana margaan gaasu tokkitti qabaan jedhe. Kabajaadhaan argatamte. Maal kabaja jechaan ana tokkitti namnamma kana baay'ee moo maanni waan taddaa sarvisii keessa taa'ee gadi ilaaleen yaa anaa oo nan bu'a moo hin bu'u namni na jaalatu jiras keessa namni na jibbus jira. Hojjettoonni bu'anii haaseenanii handhumarran bu'a. Dhumarra bu'eetan deebi'a. Yoo na qabanis na qabanii haa deeman. Hojjaan kee immoo dheeraadha keessaa arguu danda'u fagoo. Nam mul'ata. Achi jedhiin garaan koo tokko immoo wallolee maal jedha beektaa? Ka'ii dura bu'ee ka'eetuman dura qajeele. Hojjeta irra caccabsadhee akkatti darbee fuuldura kee margaanaan jedhamu. Lammaaf dallaa kan akkan seenne jedhamteettanaan jedhe. Tolee dheetan akkana qajeele. Achi birraa laggasaa ani suufiffadheen jira. Akkuma kana. Birraan immoo oduu wayii hojjechuuf deema inni suufiffatee jira. Ayyaanaa cimdeessaas akkasuma suufiffatee jira. Isaan immoo nattaananiituma bu'an. Birraa laggasaa goracheedhe. Innis hin seenuudhame? Ayyaanaa cimdeessaa gorachis gara kootti dabalu namni himin bu'aa warri kan sagatta'amee seenaa garum kootti dabalan. Achi amma nan gammade. Qofaa koo miteette. Iyyi sagalee qabda 2-3 yoo taate. Waan si ajaa'ibu. Uummata hundaa kana keessaa qofaa gaafa taatu maraataa obseeta. Dubara keessaa kan nu biratti hafe immoo inni faana argate immoo obsee kaasa'u. Obsee kaasa'u. Mucaan kun mucaa dambidoollooti mucaa jabduudha. Faanaa keessa jirtam. Faanaa keessa jirti. Obseen maal gooti gaafuma buutu gara isaanii dhiiftee gara keenyatti deemte. Barteetti see gara. Ani hin beeku. Ishiin lekki maaliif akka gara kootti deemte obseennaan maali inni dhimmi isaa hidhees gaafachuufanii. Obsee kaasa'uun si jedhanii gore. Achuma ture. Achiin gallee sana booda gara manaan deeme. Kun natti bilbila margaa oo sitti dabalameedha tole nan galmeeffadhe tokkommoo bilbilaan otum jennu nama 16 baay'eettan 17 ta'an akkasitti sana booda akkasittiin OBS hundeessitanii OBS keessatti immoo qabsoo addaa kee turtan mee achi keessatti wal yaadachiisuudhumaaf amma OBS yeroon sun yeroo hamaa ture anallee dhufee sin biratti bosonaan interview na godheedha atis achi turteetta immoo sana yeroon sun yeroo baay'ee sodaatamaa ture waan ciccimaallee dubbanne. Isinis hojii keessatti waan gurguddaa hojjettan. Qabsoo jijjiirama amma dhufe kanaaf illee aarsaa isin kaffaltan aarsaa salphaa miti. Namni achirratti sappoortii isin godhaa tures kabajaa guddaa qaba. Obbo Dinquu Dayyaasaa dagachuu hin qabnu sanis. Isinillee waan isin gootan waan salphaa miti. Wal yaadachiisuudhaan mee xiqqoodhuma see sagantaan keenyas olmoos gara dhumaa jala jira. Baay'ee gaarii. Jabaan karaa ittiin bahuun dhabu. Hojii gara karaatti yaane. Ani fakkeenyaaf kaaffee banadhe. Kaaffee wayii banadheen. Utuu OBS hin jalqabin kaaffee banadheen seenee mana kaaffee. Inuma yoo mudannoo koo waan ta'e. Amma gaa namoonni gaafa dhufan hin ajajatan namni baay'een na beekanii abbootii seeraati. Ilqisoo Instituutii Leenjii Qorannoo Seeraa Oromiyaatu akkuma deeggarsaa taasisaniiti caalbaasii wayii na dabarsan. Hojjetoota achitti leenji'aniifan nyaata dhiyeessa. Carraa kanaan baay'een isaan galateeffadha. Ilqisoo. Achii dhufaniitu tataa'anii warri kaan namni baay'een na beekanii namni tokko keessaa nan beeku. Naan jedhe kanumatti toleedheen dhaqe. Nyaata wayii ajajate firfirii wayii ajajate. Toleedheen dhaqee iddoo itti bilchaatu deemee. Ammas namni biraa dhufee ajajuma akkasii ajajate. Achi isa fideetan isa dura ajajate dhiiseen irraanfadheen. Isa kana alaala. Humaa natti hin dubbanne. Amma kan inni lammataa ajajni gaafa qaqqabuun baadhee dhaqe. Ofuma kootiifan keessummeessas ilaale. Achi gaafan baadhee dhaqu akkanumatti fuudhee ilaaleetu fuudhii nyaadhu naan jedhe. Fuudhiitti nyaadhu naan jedhe. Dhiifamaa. Ajaja keessaniin nama biraatii kenne dhiifaman jedheen. Hin hojjetaa garuu sammuun kennaan jedhe.
Garee warri kaan kottaa daldalatti seenaa miidiyum nu nyaate kanatti hin deebinu warri jedhan jiran. Warri kaan immoo gaafa kitaaba Obbo Bulchaa kana hiikeedhani ufamanuu hin dadhabne akka malee hin gammade. Kan garaan baqaqee taa'u kan wayaan baqaqe dubbatedha. Kan garaan baqaqe meeqatoo jiruun wayaan nu baqaqee akkamittiin baqanna qabsoo Oromoo. Namni nu sodaatu baay'eetu. Namni nu shakkus ture. Namni nu shakku jechuun jaban akkanaa keessa akkamitti ijoolleen kophaatti baatee ani Oromoodha jetti lakki ijoolleen kun mootummaa faana jirti. Ergama qabdi. Ergama qabdi. Waan bokkee xaaxa'uuf deema. Hin tamsaamna iyyamu malee. Beektonni keenya nu hidhuu dadhaban. Midhaan waan qalqala guutee qofaaf hin dhaabatu yoo hiite dhaabatan. Lannanyii ሁሉ አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋቸው ነው ግን አማርኛን ያሳደጉት እነሱ ናቸው አርቱን ያሳደጉት እነሱ ናቸው አክቲቪስት ናይጄሪያ ተቆጡ ገርመሌ አክቲቪስት ጀባ ናይጄሪያ ከነ ኮሎኒ ጀላ ባሴ ብየ ኢጃሪ ብየ ካሴ ናይጄሪያ ኮሎኒ ጀላ ባሴ አቺን ቦደ ፍለኖን ገገፈሜ አርካ ዲበ ኬሳ ዲበ ሰገሌ አርገቴ ፍለታ biyya bulchuu eegale. Waggaa lama keessatti uummanni itti seenee masaraa keessaa isa baase. Maaliif yaadadha beektaa? Gaafa yuunivarsiitii Finfinnee sanatti balaan bu'e barattoonni 6 harkumatti qabamne. Barattoonni 6 sun maraatu tokko waan maraateef Oromoo miti hin jettuuni natti bar. Waan raateefis Oromoo miti hin jettuuni. Waan wallaaleefis Oromoo miti hin jettuuni. Kaawwannee darbina beeki jireenya keenya keessatti. Warra kaleessa waa dogoggoran kan qeenuuf waan hin kaawwanne qabani. Nutis yoo har'a waan kaawwanne dhaloonni boruu nu gaafata. Beeki afurtaaniin nama tokko irratti wal lolaa jirra. Afurtaanii.